Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya. Ashama akkam jirtu nagaa fayyaa alhamdulillahi ani nagaa kiyya fayyaadha. Tole viidiyoon kiyya har'aatti immoo barumsa qofa osoo hin taane viidiyoo waa'ee of eeggannoo yookaan amma dura guyyoota torba dura WhatsApp yookaan dhaabbatni WhatsApp hokkarri garaagaraa akka WhatsApp irratti gaggeeffamaa jiru yookaan iccitiin namoota baay'ee humnaan dhaabbata appilikeeshina biyya Israa'il tokkoon humnaan akka cabsamaa ture ragaa ba'ee jira. Kanuma hordofuudhaan dhaabbatni internet yookaan connection biyya Saudi Arabiyaa jechuudha of eeggannoo taasistee turte jechuudha. Yoo argitan baay'een keessan argitaniitu natti fakkaata. Of eeggannoo appilikeeshina WhatsApp kanarraa of eeggannoo taasistee jirte jechuudha. WhatsApp of eeggannoon akka itti fayyadaman keessumaatu ittisaala garaagaraa of eeggannoon akka fayyadaman dabarsanii turan yoo argitan ta'e jechuudha. Torbii takka dura walumaa galaan dhaabbatni WhatsApp akka WhatsApp irratti hokkarri yookaan humnaan cabsuun akka irratti gaggeeffamaa ture nuuf dabarsee ture jechuudha. Garuu haala kamiin akka itti hokkara kanarraallee najaa baanuu nuuf ibsee ture. Innis WhatsApp kan haaromfama isa xumuraadhaa gadi buufattanii hokkara kanarraa akka itti bilisa baatanullee isiniif dabarsee ture jechuudha. Tole appilikeeshinoota moobaayila keenya keessatti iccitii keenyarraan rakkoo ga'an yookaan wantoota nu fayyadamnu tokko irratti rakkoo ga'an hokkaraaf nu saaxilan har'a isin kaniin agarsiisu ta'a. Appilikeeshina baay'inaan appilikeeshina nuti qafoo keenya keessaa qabnullee nuuf qulqulleessu kan adda nuu baasu kan miidhaa qabuu fi kan miidhaa hin qabne kan isin agarsiisu ta'a. Kanatti darbuu dura appilikeeshina kana osoon isin agarsiifne dura YouTube keessa seentaniitu jechuudha. Mucaa Oromoo Hamdii Booranaa jedhamu jechuudha. Mucaa Oromoo Hamdii Booranaa jedhamu kan diraamaa baay'ee namatti tolan diraamaa mimmiidhagoo hojjechaa jiru jechuudha. YouTube isaa kanarratti akka hordoftan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Hamdii Booranaa jettanii bifa as gubbaa jiru kanaan search ni gootan jechuudha. Achi booda egaa bifa kanaan isinii ba'e profaayilii hin qabu. Haaluma kanaan isiniin baa jechuudha. Hamdii Booranaa kan jiru kun diraamaa baay'ee babbareedoodha. Baay'ee isin bohaarsiisa jechuudha. Afaan Oromoodha. Ijoollee Oromoo waltaanii hojjechaa jiranii kan baay'ee namatti toludha. Hordofuullee ni dandeessan jechuudha. Bifa fiilmiitiyyuu malee bifa diraamaa osoo hin taane bifa fiilmiitiin hojjechaa jira. Subscribe gootaniitoo waan inni dabarsu hunda hordofuu kan dandeessanudha. Inni biraan YouTube kiyya namni amma duran hordofne akkamitti akkatti hordoftan yeroo garagaraa viidiyoo kiyya keessatti isin agarsiisan ture. Har'a akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef an beeksisa hin taasisu jechuudha. Viidiyoo kiyya amma dura an dabarsirraa hordofuu ni dandeessanii. Tole barumsa keenya har'aatti yoo darbinu appilikeeshinoota moobaayila keenya keessatti nuti gadi buufannee qabnurraa kan iccitii keenyarraan rakkoo ga'u isa kam jechuuf geeb WhatsApp yookaan GB WhatsApp jedhamu isa dura akka ta'e qoratameera jechuudha. Inni biraan appilikeeshina maqaan isaa Video Dar jedhamu kana isaadha jechuudha. Kan moobaayila keenya keessatti rakkoo garaagaraa iccitii nuti qabnu akkaawuntii garaagaraa nuti qabnurraan rakkoo akka akkaawuntiin keenya cabsamu yookaan hokkaramu kan taasisu appilikeeshinoota kanneen lamaan jechuudha. Inni kun WhatsApp isarratti yoo fayyadamtaatan GB WhatsApp dha malee asitti WhatsApp jedhee WhatsApp normaalii isinitti fakkaachaa jira. Garuu moobaayila kiyya takkas fakkeesse malee kun GB WhatsApp akka ta'e hubadha. Normaaliin WhatsApp akkas miti jechuudha. Na biratti normaaliin WhatsApp inni normaaliin inni hokkara kamarraa amma yeroo amma bilisa ta'e jiru isa kanaadha jechuudha. Garuu GB WhatsApp sababa maalii hokkaraaf nu saaxila yoo jettanii na gaafattan GB WhatsApp dhaabbata dhuunfaa nam takkaatiin hundaa'ee ragaa takka hin qabu jechuudha. Inni biraan moobaayilota appilikeeshinoota moobaayila keenya qulqulleessan baay'ee hin taqabbaluun fudhatu jechuudha GB WhatsAppin. Kanarraan kan ka'e isin maafuu galuu danda'a. Fakkeenyaaf namni waan moobaayila keessan qulqulleessu appilikeeshina maqaan isaa Clean Master jedhu yoo buufattanii qabaattan GB WhatsApp moobaayila keessan keessatti gadi isiniif hin bu'u jechuudha. Clean Master yoo gadi buufattanii qabaattan gadi isiniif bu'u. Sababni isaa maaliif? Clean Master appilikeeshinoota moobaayila keenyarraan miidhaa ga'an of keessatti hin dhiisu jechuudha. Adda baasee jiru agarsiisa. Kanaaf yoo Clean Master jiraate appilikeeshinni GB WhatsApp kun gadi isiniif hin bu'u. GB WhatsApp kun security isaa keessatti yookaan iccitii baay'ee illee qabaatu iccitii baay'ee nu fayyadullee yoo qabaate garuu miidhaa takka ni qaba. Miidhaan kun GB WhatsApp dhuunfaa nam tokko dhaabbata dhuunfaa nam tokkootiin maqaa WhatsApp Umar Atnaffas Hawaa kan nama jedhamee of moggaasuun kan hundaa'e waan ta'eef ragaa olaanaa waan hin qabneef
beekumsa nam tokko qofaadhaan kan hundaa'e dhaabbata kamarraa dhaabbata Google irraa Android irraa kan fedhe irraa ragaa waan hin qabneef miidhaa qaba jechuudha. Appilikeeshinii kana akka hin fayyadamne gamanumaan isin dhaama. Appilikeeshiniin maqaan isaa GB WhatsApp jedhama. Inni biraan Videodar. Videodar kaampiin isaa yookaan dhaabbanni isaa inni muummichi biyya Hindiyaadha. Akka dhaabbata Facebook, dhaabbata dhiifama Google irraa dhaabbatoota garaagaraa kanneen appilikeeshina dhuunfatan hundarraa ragaa hin qabne ofii isaatiif security Wikipedia keessa seentanii ilaaluu dandeessan Google keessatti jechuudha. Videodar jettanii sana booda security isaa guutummaan guutuutti ilaaluu dandeessan. Dhaabbanni appilikeeshina kanaatu isiniif ibsa. Akka dhaabbata kamirraa ragaa hin qabne dhuunfaa isaa biyya Hindiyaa kaampicha isa guddaa jechuudha. Kaampii isa guddicha biyya Hindiyaa godhatee akka hojjetaa jiru appilikeeshinni kun security isaa keessatti nutti himee jira jechuudha. Isin ilaaluu ni dandeessan. Akka fakkeenyaatti ragaadhaaf kan ta'u waa'ee GB WhatsApp waan takka qabadheetiin jira jechuudha. Clean Master akka inni hin barbaanne jechuudha isin agarsiisuu fi appilikeeshinni kun yoo Clean Master appilikeeshinni Clean Master jedhamu kun mobaayila keessan keessa jiraate gadi isiniif hin bu'u. Lakkoofsa lammaffaa jedha yookaan lakkoofsa lamarratti wanta hojjechuu qabdu jedha. GB WhatsApp gadi buufachuuf حذف برنامج كلين ماستر يوكان كلين ماستر إن وجد على هاتفك جدا إن وجد على هاتفك يعني كان جتشون application مكان إسا كلين ماستر جدا مقدر بوفتو مالي قبضو مالي موبايلا كان كيسات تجيب واتسابين قد يسيفين بقو جدا جدا سبب نساتو كلين ماستر application استاي فايلا غرغرا فولدري موبايلا كي نران أراكو غان adda baasee waan akka hokkaraatti adda baasee isin agarsiisuuf appilikeeshina kana hin taqabbalu GB WhatsAppiin jechuudha. Odeeffannoo guutuu isinummaan Wikipediaadhaan jechuudha Google keessatti ilaaluu ni dandeessan. Videodariis ta'e isa kanas ta'e maal videodariin silumaa waan takka isinii galuu qaba. Amma dhaabbata yookaan weebii garagaraa 100 ta'an appilikeeshinoota garagaraa 100 ta'an irraa viidiyoo gadi buusa. Kanumarratti isiniif galee jechuudha. Akka inni miidhaan irraa qabu. Akka maaliif miidhaa akkamii qaba yoo jettan amma viidiyoo darii kana yoo banne sarara yoo tuqne jechuudha. Viidiyoo Facebook keenya irraa yoo buusuudha jenne as Facebook isa jedhu irra tuqneenu sana booda akkaawuntii keenya galchina jechuudha. Akkaawuntii keenya emailii keenyaaf paaswordii keenya ni galchina. Yeroo kanatti emailiin keenyaaf paaswordiin keenya hokkaraaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan nu miidhuu danda'a. Waan barbaaderraa gadi isiniif buusuu danda'a jechuudha. Waan barbaaderraa gadi isiniif buusuu danda'a. TikTok haa ta'u waan fedhe haa ta'u jechuudha. Waan barbaaderraa viidiyoo gadi isiniif buusuu danda'a. Garuu miidhaadhaaf isin saaxila kan jedhu ragaadhaan qabatamaadhaan beektotiin illee qoratanii akkasumatti Facebook keessatti YouTube keessatti gadhiisanii jiranii. Inni biraan an ofii kiyya amma dandeettii kiyyaatti ilaaleen jira. Appilikeeshinoota kanneen lamaan akka hin fayyadamne isiniin jira. Tole. Odeeffannoo kana irratti ragaa akka isinii ta'uuf yookaan qulqullummaan dhugaatti akka itti fayyadamtanuuf appilikeeshina asitti isinitti mul'atu kan maqaa liinkii isaallee YouTube kiyya keessatti descriptionii keessatti gadi isiniif dhiisa jechuudha. Achirraa buufachuu dandeessan. Appilikeeshina kana ni banname. Appilikeeshinni kun maal hojiinsaa? Appilikeeshina yookaan barnaamajoota nuti akkasitti gadi buufannee itti fayyadamnu hunda kan qoratudha jechuudha. Kamtu akka miidhaa qabuu fi kamtu akka miidhaa hin qabne kan adda nuu baasudha. Faayila yookaan faayila ni beektan jedheetiin yaada. Isa kana keessa jechuudha mana faayila keessanii mana meemoorii mana wannoota fooldarii garaagaraa yoo seentan as keessallee faayila rakkoo mobaayila keenyarraan gahanu yoo as keessa jiraate jechuudha faayiloota kanneen keessa rakkoo mobaayila keenyarraan kan ga'u yoo jiraate kan nu agarsiisudha. Appilikeeshinni kun liinkii isaa gadiin isiniif dhiisa descriptionii YouTube kiyya keessaa ni argattan isarra tuqxanii Google Play irraa buufattan jechuudha. Mee appilikeeshina kana banneetu waliin haa ilaallu. Bismillah. Akkuma isinitti mee appilikeeshinni kun maal hojiinsaa? Appilikeeshina yookaan barnaamaja mobaayila keenyarraan rakkoo gahan kan nu agarsiisudha. Eega bantaniin booda wantoota garaagaraa baay'ee isiniin gaafatu okay gootanii eega bantaniin booda fix now bakka jettu kanarra tuqna jechuudha.
yaani appilikeeshina keenya akka tajaajila goonuuf jechuudha. Achi booda as gadi dhuftanii jechuun barreeffama bifa orongaadeedhaan roon full screen scan bakka ittu kanarra tuqxan jechuudha. Amma akka argaa jirtan viidiyoo dar qabatee jira jechuudha. Tokko isiniif lakkaa'aa jira sitti. Ammas giib waatsaappii asitti isinitti mul'ata. Giib waatsaap jedha jechuudha. Asitti waatsaappii isa noormaalii miti jechuudha. Kanneen lamaan moobaayila keenyarraan akka rakkoo ga'an isin agarsiisa. Appilikeeshinoota nagaa jechuudha baay'ee ariifateetu lakkaa'a jechuudha. Jarri kun nagaa waan ta'aniif jechuudha. Rakkoo tokko waan hin qabneef ariifatee lakkaa'u jira jechuudha akka isin argaa jirtanitti. Appilikeeshinni kun asitti apps bakka jedhu kanarratti jechuudha. Appilikeeshinoota nuti fayyadamnu nuuf qulqulleessa. As bakka faayilis jettu kanarratti immoo faayila keenya hundasaa kan rakkoo garaagaraa linkii garaagaraa vaayirasii illee kan qabatee jiru yoo ta'e asitti adda baasee nu agarsiisa faayilii keenya jechuudha. Amma akka isinitti mul'atu appilikeeshinni kun qixxeedhaan ga'eera jechuu xumuruuf ka'eera. Wanta lama waan moobaayila keenyarraan rakkoo ga'an argee jira jechuu jira asitti jechuudha akka isinitti mul'atu. Eemee kunneen lamaan maali? Walumaan ilaalla turre jechuudha. Hanga appilikeeshinni kun xumuru turtii na waliin taasisaa jechuudha. Qulqulleessee ni xumura. Amma appilikeeshinoota qulqulleessee xumureera. Gara faayilesitti darbee jira jechuudha. Faayilii yookaan fooldara garaagaraa kan moobaayila keenyarraan rakkoo ga'an nuuf qorachaa jira jechuudha. Appilikeeshinni kun baay'ee appilikeeshina kamiyyuu kan adda baasee isin agarsiisudha. Mee waan moobaayila keenya keessaan nu miidhaadhaaf yookaan hokkara iccitii keenyarraan rakkoo ga'uuf deemu kan nu agarsiisu ta'a walumaan hordofna jechuudha. Amma asitti remove selected jedhaadha. Akkan sila isinitti hime viidiyoo dar remove godhe jedhaadha jechuudha. Anis sila isinitti himeera amma kun ragaadhaaf isinis wikipeediyaa keessa deemtanii akkasumas immoo appilikeeshina kana gad buufattanii ittiin qormaata irratti taasisuu ni dandeessan. Appilikeeshina maqaan isaa giib waatsaap jedhamu asitti isinitti mul'ata as gaditti jechuudha. Isallee remove godhi viidiyoo darillee remove yookaan gubi jedha. Moobaayila kan kee keessaa gubi kanneen lamaan hokkaraaf yookaan iccitii keenyarraan rakkoo ga'uu akka ta'e jechuudha kan nu agarsiisudha. Appilikeeshina kanneen lamaan hin fayyadamini. Walumaa galaan waan afur moobaayila kiyya kana keessatti kan rakkoodhaaf na saaxilu argeetiin jira naaf argee jira jechuudha. Appilikeeshinni kun qulqulleessee eega ka'een booda iskaan godheeti jechuudha. Iskaan godha. Iskaan eega godhee ka'eeti jechuudha. Remove goona jechuudha. Amma sana booda okay jenna jechuudha. Haala kanaan jechuudha okay jenna. Amma viidiyoo dar remove yookaan gubuu barbaaddaa yuunistaal gochuu barbaaddaa jechaadha. Okay jedha. Amma haala argaa jirtaniin ture immoo giib waatsaap illee okay gootaa jedha. Okay godha ammas gubaa jechuudha. Itti fayyadamuu waan hin barbaanneef. Waatsaappii iccitii garaagaraa qabu yoo barbaadan waatsaappii maqaan isaadha yoo waatsaap jedhamu fayyadamtan jechuudha. Iccitii baay'ee qaba. Hokkara kamiifillee isinin saaxilu jechuudha. Yoo waatsaap amma dura viidiyoo kiyya baay'ee ol fagoo ture tokko irratti dabarseetiin ture jechuudha. Hokkara kamiifuu isinin saaxilu inni biraan immoo waatsaap illee haa ta'u isa fayyadamuu ni dandeessan. Waatsaappii inni noormaaliin illee isin fayyada jechuudha. Maaliif iccitii kana hunda dhiistanii bilisaan illee osoo hokkara tokko iccitii keessan irraan waan tokko hin gahin waatsaappii dhuma isa noormaalii fayyadamuu akka dandeessanudha. Appilikeeshina kana kan maqaan isaa isinitti mul'ataa jiru maqaa kana barreessitaniitu Play Store irraa buufattan kan maqaan isaa isinitti mul'anneef yookaan barreessuu hin dandeenyeef liinkiin isaa viidiyoo kiyya description xiyya xiqqoo irra tuqxanii sana booda liinkii ni argitan liinkii sana irra tuqxanii gadi buufattan jechuudha. Barumsi kiyya har'aa kana YouTube kiyya subscribe gootaniitu akkasumas Facebook kiyya follow gootanii na hordofuudhaan barumsa nama dura isiniif dabarseef kan fuulduratti isiniif dabarsu akka kallattiin hordoftan kabajaan isin yaama. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.